qabsoo har'aa wareegama qaqqaalaa ilmaan Oromoo gaafatee jijjiiramoonni gurguddaan mul'atan jiraatanis humnoonni olaantummaa siyaasa dhuunfachuudhaan diinagdee biyyattii saamaa turan jijjiirama biyyattii keessatti dhufaa jiru gufachiisuuf mallaqa waggoota 27 darban saamaa turan iddoo hundaatti nama bobbaasanii akkasuma qaamolee dadhabaa hawaasaa ta'an amantaa fi sablammoonni walitti buusuun mul'ataa jira. Kana adda durummaadhaan dhaabbannee ittisuu qabna.